Yoo akkam jirtu alaamaan isaa namni maatii waatiin nagaa baga nagaa taatan jecha warra nan beeknee fi an as YouTube kanarratti lammisho tuubii TikTok irratti immoo lammisho tips jedhameen beekama jechuudha. Har'a viidiyoo bareedu tokko qabadhee isinii dhiyaadheera jechuudha. Viidiyoon har'aa kun immoo sooftarii 8 kan kompiitara keessatti install gochuu hin qabne yookiin immoo kompiitara keessatti fe'uu hin qabne qabadhee isinii dhiyaadheera jechuudha. Mee sooftarii yookiin immoo appilikeeshinii kompiitara keessatti balleessuu qabdan tokko tokko isinitti himachuudha. Dhuma viidiyoo kanatti immoo appilikeeshinii balleessuu barbaadan kan akkamittiin akka successfully kompiitara keessatti remove gootan yookiin immoo uninstall gootan isin agarsiisuudha. Kanaaf hanga dhuma viidiyoo kanatti hordofaan affeerraa ka'ee jechuudha. Otoo viidiyoo kana eegaliin dura namoonni channelii kana auto subscribe godhiin daawwachaa jirtan yookiin immoo ilaalaa jirtanii subscribe gootanii akka maatii taatan jechuun barbaada. Akkasumas immoo viidiyoo kana like gochuutiin akka eegaltanan jedha. Akkasumas yoo yaada qabattanii yaada keessan comment jala naa kaa'aa jechuun barbaada jechuudha. Amma kallattii mangara viidiyootti. Okay, software kompiitara keessatti fe'uu hin qabne yookiin immoo install gochuu hin qabne keessaatii inni jalqabaa antivirusii jechuudha. Akkuma beekamu antivirusii kanneen akka Avast, AVG fi kanneen kana fakkaatan ni jiru jechuudha. Garuu haga antivirusii warreen kana download goonee kompiitara keenyatti install goonee haga fayyadamnu Windows security yookiin immoo Windows Defender kan Windows irra jiru otoo fayyadamne irra gaariidha jechuudha. Maal jennaani Windows security yookiin immoo Windows Defender ni software amman isinitti kan caalaa powerful jechuudha. Akka virusiin kompiitara keenyatti hin seenne eeguus ni danda'a. Yoo virusiin kompiitara keenya seenillee remove gochuu ni dandeenya jechuudha. Antivirusii lama yoo wal faana fayyadamne yookaan naan jettan yoo ta'e conflict wal godha waan ta'eef yeroo baay'ee antivirusii lama wal faana kompiitara tokko irratti hin hojjetan jechuudha. Kanaafuu software warra ammaa kana uninstall gootan yookiin immoo kompiitara keessan irraa balleetaniiti Windows Defender yookiin immoo Windows Security fayyadamuu qabdu jechuudha. Windows Defender yookiin immoo Windows Security fayyadamuu barbaaddu taanani kunoo kompiitara keessan irraati bakka searchitti dhuftu yookiin immoo mallattoo Windowstti buutu sana booda Windows Security jettanii search gootu. Kunoo shakanti buutaniiti Windows Security kana bantu sana booda as jalaatti kunoo virus and threat protection kan jedhu asirratti click gootu. Sana booda kunoo gad dhuftanii manage setting kan jettu click gootu. Sana booda as jalaatti setting baay'eetu jira jechuudha yookiin immoo wanta banamuu qaban baay'eetu jira jechuudha. Warreen kun hundi isaanii on ta'uu qabu jechuudha. Akka carraa ta'e kan cufamee jiru yoo jiraate yookiin immoo off kan ta'e jiru yoo jiraate banuu qabdu jechuudha. Especially isheen jalqabaan kun real time protection kun maal ta'uu qabdu jechuudha. Cufamte jirtaananii banamuu qabdu jechuudha. Kun akka kanatti bantanii fayyadamtu jechuudha. Gaafa duubatti deebi'u kunoo asiitti current threat jedheeti kunoo kanaati scan kan jedhullee jira. Ishee kanatti buutanii virusii kompiitara keessan irra jiru scan gochuu dandeessu. Erga scan gootanii immoo kunoo jalaati protection history kan jedhu asirratti buutanii virusii kompiitara keessan seeneeru yoo jiraate kompiitara keessan irraa remove gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu software kun yookiin immoo Windows Defender kun yookiin immoo Windows Security kun tokkoffaa virusiin kompiitara keenya kan seenne godha. Yoo virusiin kompiitara keenya seenne irratti immoo akka kompiitara keenya keessatti bahu yookiin immoo akka remove ta'ullee gochuu ni danda'a jechuudha. Yoo settingiin kun sinii banamuu dide yookiin immoo Windows Defender kun on sinii ta'uu dide immoo maaltu jira jechuudha. Antivirusii kanneen akka Avast faa fayyadamaa jirtu yookiin immoo isatu kompiitara keessa irra jira jechuudha. Antivirusiin biraan kana waliin conflict wal godha waan ta'eef lamaan isaa kompiitara tokkotti hojjetu waan ta'eef antivirusiin sun maal ta'uu qaba jechuudha. Remove ta'uu qaba yookiin immoo baduu qaba jechuudha. Software inni lammaffaa kompiitara keessatti fe'uu hin qabne immoo browserii jechuudha yookiin immoo kompiitara keessatti browserii tokko ol kompiitara keessatti fe'uu hin qabdan jechuudha. Akkuma beekamu browserii baay'ee qabna. Isaan keessaa muraasni Google Chrome inni jira, Mozilla Firefox inni jira, Microsoft Edge inni jira, Opera inni jira jechuudha. Isaan kana keessatti fillee tokko qofa fayyadamuu qabna malee software kana hunda yookiin immoo browserii kana hunda kompiitara keenya irratti feene fayyadamtaanani kompiitara keenya busy nulaa godhee performance isaa gad nu ilaa buusa jechuudha. Kanaafuu kan isinitti tole browserii filtanii fayyadamuu qabdu malee browserii hunda yookiin immoo browserii argitan callistanii kompiitara keessa irratti install gootanii fayyadamuu hin qabna jechuudha. Browseroota jiran kana keessatti isa kam recommend nu goota kan naan jettan yoo ta'e immoo otoo Chrome fayyadamtanii baay'ee gaariidha yaada jechuudha. Yoo Chrome fayyadamuu baattan immoo Microsoft Edge illee browserii bareedduudha. Isaan lamaan kana keessatti tokko isa fayyadamuu dandeessu yookiin immoo lama fayyadamuun dirqama yoo ta'e immoo Microsoft Edge fi Mozilla Firefox yookiin immoo Google Chrome fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Garuu browserii lamaa fi isaa ol kompiitara keenya irratti feene fayyadamuun kompiitara keenya busy godha malee waan nu fayyadu tokko illee hin qabu jechuudha. Software tokko kompiitara keenya irratti fe'uu hin qabne keessaa inni sadaffaan immoo PDF reader jechuudha. Akkuma beekamu PDF dubbisuuf yookiin immoo PDF read gochuu fi application yookiin software kanneen akka Foxit Reader akkasumas immoo Adobe Reader fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Garuu software kun baay'ee kompiitara keenya busy gochuutiin beekamu jechuudha. Kanaafuu malli maali kan naan jettan yoo ta'e immoo isaa too readeroota kana installing godhi yookiin immoo readeroota kana fayyadamiini browserii fayyadamnee PDF banuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo asirraa arguu ni dandeessu jechuudha. Kunoo PDF kanaanii yoo barbaade Mozilla Firefoxtiin yoo barbaade Microsoft Edgetiin yoo barbaade immoo Google Chrometiin banee fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Browseroonni kunniin PDF read gochuu qofa otoo hin taane PDF edit gochuuf illee nu fayyadu jechuudha. Kanaafuu software kanneen akka Foxit Reader akkasumas immoo Adobe Reader kompiitara keenya irratti feene kompiitara keenya busy gochuu hin qabnu yookiin immoo performance isaa gadi buusuu hin qabnu jechuudha. Gosa software yookiin immoo gosa application kompiitara keenya irratti install gochuu hin qabne keessaa inni arfaffaa immoo file compressor yookiin immoo application ittiin file compress goonu yookiin immoo zip goonu akkasumas immoo kan zip ta'e immoo unzip itti goonu fe'uu hin qabnu yookiin immoo install gochuu hin qabnu jechuudha. Kana jechuun otoo software tokko illee hin fayyadamiin faayila zip gochuu dandeenya kan zip ta'e illee unzip gochuu dandeenya jechuudha.
akkamitti yottanii Microsoft Windows yookiin immoo operating system Windows software ittiin faayila compress godhu akkasumas immoo kan compress ta'es immoo unzip kan itti godhu ni qabachuudha. Kana gochuuf fakkeenyaaf kun amma kuni folderadha. Folderri kun kan compress ta'ee jirudha jechuudha. Right click irratti godhu asiti extract kan jedhu jira, extract all kan jedhu jira. Kanatti gaafa bu'u faayila kiyya kana maal naa godha jechuudha, extract naa godha jechuudha. Akkasumas immoo kun foldera zip gochuu barbaadda yoo jiraate yookiin immoo compress gochuu barbaadda yoo jiraate folder sanatti right click gootu sana booda compress to kan jedhu jira shirratti click gootaniiti faayila keessan easily compress gochuu dandeessu yookiin immoo zip gochuu ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu Windows software ittiin faayila zip godhu kan zip ta'e immoo unzip godhu ofumarraatiin ni qaba waan ta'eef software biraa fayyadamuu hin qabdan yookiin immoo software kanneen akka WinRAR akkasumas immoo 7zip fayyadamuun barbaachisaa miti jechuudha. Gosa software kompiitara keenya irratti install gochuu hin qabne yookiin immoo fe'uu hin qabne keessaa inni shanaffaan immoo media player dha jechuudha. Akkuma beekamu kan ittiin image bannu, video bannuu fi audio bannu player nu barbaachisa jechuudha. Garuu player kana otoo install hin godhini media player kan Windows fayyadamne images banuu dandeenya, video banuu dandeenya, audios banuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf media player kan jedhu application inni jira. Application kana fayyadamtanii audio banuu ni dandeessu akkasumas immoo video banuun hin danda'ama jechuudha. Kana qofa otoo hin taane otoo software tokko installing godhi yookiin immoo software tokko illee hin fe'in suuraalee maal gochuu hin danda'ama jechuudha. Banuun hin danda'ama yookiin immoo view gochuu hin danda'ama jechuudha. Banuu qofa otoo hin taane suura kana edit gochuullee ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu Windows ofirraatii media player ni qaba waan ta'eef software biraa kanneen akka KM player yookiin immoo VLC kompiitara keessan irratti feetanii kompiitara keessan busy gochuu hin qabdan jechuudha. Especially application in VLC kompiitara baay'ee busy gochuutiin beekama waan ta'eef media player kan Windows fayyadamuu qabdu malee software warreen akka ammaa kana KM player ta'uu danda'a, VLC player ta'uu danda'a yookiin immoo player biraa kompiitara keessan irratti feetanii fayyadamuu hin qabdan jechuudha. Gosa software yookiin immoo application tasuma kompiitara keenya irratti install gochuu hin qabne keessaa inni jaaffaan immoo hotspot application dha jechuudha. Yookiin immoo application yookiin immoo software itti wifi share goonuu fe'uu hin qabnu yookiin immoo install gochuu hin qabnu jechuudha. Akkuma beekamu application kanneen akka Connectify, My Public Wi-Fi fi kanneen kana fakkaatanii wifi PC keenya irraati share gochuuf nu fayyadu yookiin immoo mobile hotspot create gochuuf nu fayyadu jechuudha. Garuu Windows ofumarraatiin ni qaba waan ta'eef software tokko kanneen yookiin immoo application amma kana fayyadamuu hin qabdan jechuudha. As PC keessa dhuftaniiti bakka kanatti click gootu kun asiti mobile hotspot kan jedhu jira ishee kana bantanii wifi share gochuu dandeessu malee yookiin immoo wifi namaaf banuu dandeessu malee applicationii biraa kanneen akka My Public Wi-Fi, Connectify fi kanneen kana fakkaatan PC keessa irratti fe'uu hin qabdan yookiin immoo install gochuu hin qabdan jechuudha. Gosa software yookiin immoo applicationii tasuma kompiitara keessa irratti install gochuu hin qabne keessaa inni torbaffaan immoo applicationota booster yookiin immoo optimizer jedhamuun beekamadha jechuudha. Software yookiin applicationii internet booster jedhamuun jira jechuudha. Garuu applicationin sun sobadha. Internetii keessan boost isinii gochuu hin danda'u. Akkasumas RAM cleaner kan jedhu PC optimizer akkasumas immoo sound booster warra jedhamanii yeroo baay'ee application fake dha yookiin immoo application sobaate jechuudha. Malee internetii keessanis akkasumas kompiitara keessanis optimizes boostis gochuu hin danda'an jechuudha. Kanaafuu softwarein akkasii yookiin immoo application akkasii kompiitara keessan irra jira taanaan yookiin immoo kompiitara keessan irratti fe'amee jira taanaan application kana daftanii kompiitara keessan irraati balleessuu qabdu yookiin immoo uninstall gochuu qabdu jechuudha. Gosa software yookiin immoo application tasuma kompiitara keessan irratti install gochuu hin qabne yookiin immoo fe'uu hin qabne keessaa inni saddettaffaa fi inni dhuma immoo social media application dha jechuudha. Gaafa social media application isiniin jedhu fakkeenyaaf Facebook ta'uu danda'a, Instagram ta'uu danda'a fi kanneen kana fakkaatan ta'uu danda'a jechuudha. Social media kanneen kompiitara keessan irratti yookiin immoo PC keessan irratti fayyadamuu kan barbaaddan yoo ta'e otoo software isaanii downloading godhin yookiin immoo otoo software sana download gootanii installing godhini browser irratti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Yookiin immoo browser dhuftanii social media sana login gootanii fayyadamuu qabdu malee social media sana fayyadamuuf jettanii application sana qofaatti boostanii download gootanii install gootanii fayyadamuu hin qabdan jechuudha. Applicationota yookiin immoo software ammansanii jedhe kana kompiitara keessan irratti balleessuu kan barbaaddan yoo ta'e kompiitara keessan irra dhuftaniiti bakka search kanatti control panel jettanii search gootanii irratti click gochuu dandeessu yookiin immoo keyboard keessan irratti mallattoo Windows fi array wal faana tuttu jechuudha. Gaafasi Windows fi array wal faana tuttanii kun akkasitiin interface kana isinii baasa jechuudha. Asirratti control panel jettanii barreessitu jechuudha. Control panel jettanii barreessanii enter gootu jechuudha. Gaafasi enter gootanii kun akkasitiin interface kana isinii baasa. As jalaatti programs kan jedhu jala uninstall program kan jedhu jira jechuudha. Asirratti click gootu sana booda softwareota kompiitara keessan irratti install ta'anii jiran yookiin immoo fe'amanii jiran akkasitiin isiniif baasa jechuudha. Isin as keessaa dhuftanii kan balleessuu barbaadan yookiin immoo kan uninstall gochuu barbaadan sanarratti dhaqxanii click gootu jechuudha. Fakkeenyaaf amma WinRAR kana balleessuun qaba maaliif jennaani Windows ofirraatii ni qaba jenneerra waan ta'eef ishee kana balleessuun qaba jechuudha. Kanaaf software kana balleessuu barbaade yookiin immoo WinRAR kana balleessuu barbaade WinRAR kanarratti click godhatanii sanaan booda right click irratti godha. Right click gaafa godhu uninstall kan jedhu jira jechuudha. Asirratti bu'aa yesan jedha ammallee yesan jedha sana booda kompiitara kanarraati software WinRAR kana uninstall naa godha yookiin immoo raanaaf balleessa jechuudha. Kunooti software suni successfully kompiitara kiyyarraati badeera jechuudha yookiin immoo uninstall ta'eera jechuudha. Isinillee software uninstall gochuu barbaadan yookiin immoo software kompiitara keessanirraati balleessuu barbaadan irratti click gootu
sana booda right click irratti gootanii uninstall or change kan jedhu jala sarti butanii haala kanaan software isin hin fayyadne kompiitara keessan irratti uninstall gootanii balleessanii kompiitara keessan free gochuu ni dandeessu yookiin immoo performance kompiitara keessanii dabaluu ni dandeessu jechuudha. Malee gaafa software balleessanii software san irratti click gootanii delete jettu taananii shortcut application sana balleessan malee application sun guutummaatti kompiitara keessan irraa hin banne jechuudha. Application yookiin immoo software kompiitara irraa balleessuu barbaadu taananii karaa namman isin agarsiisana control panel keessa deemtaniiti uninstall gochuu qabdu yookiin immoo haala sanaan balleessuu qabdu jechuudha. Viidiyoon irraaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata jechuudha. Viidiyoo kana akka jaalattan viidiyoo kana akka waa barattan abdii guddaan qaba jechuudha. Ammallee namoonni mana kanaaf maatiin taane YouTube channel kana subscribe gochuutiin akka maatii taatan jechuun barbaada jechuudha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti yookiin immoo hanga viidiyoo xaaruun walitti deebinutti nagaan turaachuun barbaada. Yeroo gaarii.